jaalalleen keessan yookiin dhiiras haa ta'u jaalalleen ta'e dubartiis ta'e jaalalleen kee sirratti tabbatee sirratti quufee sirratti ana malee jiru jedhee of waxxare haala kamiitiin akka isa daandiitti deebisuu dandeechu yoo darbee deemes garaa kee kutattee isa dhiisuu dandeechu waan ciccimaa waan babbareedaa sadii siif qabadhee dhufeera amma dhumaatti kan na caqastoo ta'e dhugaan siin jedha kana nana siin jedhu kana hojiirra oolchinaa dhibbaan dhibba deebitee na galateeffattaa jira isa dura garuu gaafiin qaba Oromoon miiliyoona 60 kan afaan keenya haasa'u Oromoon duwwaa jechaadha miiliyoona 60 keessaa ani obboleettiin keessan subscribe qubaan lakkaawwamtu yeroon qabaadhu nama qaanessa nama gaddisiisa yoodhuma amma kamiyyuu ergaan ana sinii dabarsu kun sinii fudhatamuu baate waan malloqooda keessan haasa'eef subscribe nagootanii yoo dabartan homaa waan sin kaffalchiisu hin jiru waan gatii sin baasisu hin jiru garuu oromummaa keessanii itti kabajamtu haa ta'u dubbii sanitti hin dheerasu har'aa toopikiin qabadhee dhiyaadhee haala kamiitiin dhiira si dhiisee deeme yookiin dhiira si jibbe yookiin dubartii isaa ta'u kan si tuffattee deemte gara keetti fiduu dandeecha darbee sin taane taanaan siif hin barreeffame taanaan haala kamiitiin dhiistee garaa kee kutattee jireenya keetti fufuu dandeecha kan jedhu sadii isinii fidee dhufeera na hordofaa inni tokkoffaan dhiironni isaa ta'u dubartoonni baay'inaan nuyi namni amaluma keenya keessaa waan barbaannee argannu malee waan nu barbaadee argatu hin barbaannu baay'ee dhugaan siniin jedha jecha ofumarrattuu hin beektu mee sinumtuu daqiiqaa muraasaaf of dhaggeeffadha nama sinii du'e sin jaaladhe maal sinii ta'e jedhu irra barbaaddumoo nama sinitti boonu irra barbaaddu dubbichuma herreega isaatiit akkasii jechaadha kanaafuu tarii jaalalli baay'ee herreega keessa gallee kan sagantaadhaan adeemsisnu miti jaalalli miirri nama muddisuun gaafa nama qabu dhukkuba caalaa jechaadha rakkisaadha haa ta'u malee garuu amma nama bira jiranitti gaafa nama dhiisanii deeman san dhukkubsachuu caalaa of salphisuu caalaa karaa kamiitiin fedhii keenya manaaj goone yoo danda'ame nama san kan deebisnu hin danda'amne taanaan immoo ofitti deebinee jireenya mataa keenya kan jiraannu jechaadha jaalalli baay'ee kan namni nama ayyaanne dhukkuban taanetti kan nama gatu kan namni nama ayyaanne maraatumarraa adda kan hin taane kan nama salphisu jechaadha eenyumarra ga'ee yookiin nurras ga'ee kan argine waan ta'eef jechaadha kanaafuu inni tokkoffaanii gaafa jaalalleen kee si gatee deemu waan ati gochuu qabdu maalinni dhiisi ofaa dhaggeeffatu dhiisi bakka dhiisi gaafan jedhu yoo xiqqaate torban tokkoof namni sun sirraa fagaateera siin bilbiluu siyaasofsiisuun barbaadu yookiin immoo sitti jijjiirameera jechaadha isa barbaadirra kaachuurra isa nuffisiisuu caalaa of salphisuu caalaa cal jedhi obsi nama dhukkuba nan beeka akka nama dhukkubu nan beeka bilbila hin bilbiliiniif hin barreessiniif cal jedhiin jechaadha gaafas maal jedha ofuma isaatiifuu gaafiitti ta'a maal ta'eeti yookiin maal taateetti akkamitti cal jette akkamitti obsite maal gochaa jirti maal keessa jirti jedhee ofii isaatiifuu dhiirri keessattuu torban tokko dura of jajanu immoo torban tokko dura baay'ee keessi keenya hin jeeqama jechaadha gaafa torban lammaffaati gaafa cal jettuun gaafiitti ta'a deema gaafa sadaffaa deebi'ee si barbaadutti dhufaa jechaadha dhuguma lapheen isaa si bira jiraata yoo ta'e sinuffeeti hoo ta'e lapheen isaa oddoo si bira jiru sinuffeeti yoo ta'e deebi'uun isaan oolu jechaadha garuu immoo lapheen isaa si bira hin jiru taanaan hoo deemi isaa deema hiikaa siif hin qabu jechaadha namni akkasii inni lammaffaan immoo maal gochuudha kan qabdu ofirratti xiyyeeffadhu sababoota inni si dhiisee deemeef maaliif dhimmitti maalitti hirriseetaniif maal godheetaniif maaltu na bira hin jiru gaafa si dhiisee deemu yookiin kanan biraa argee ta'uu danda'a yookiin immoo kondishinuma mataa isaa irra jiru ni ta'a
garuu ati ofirratti hojjedhu. Isa akka ittiin dagattu ofirratti hojjedhu gaafa siin jedhu fiizikaalii, meentaalii jiruuf jireenya keessa fuulduraatiif ofirratti hojjedhu. Kitaaba mallee dubbisuun jaalattoo ta'e kinoo wantoota ergaa akkatti daddabarsan kana laaluudhaan ofii keetii wantoota adda addaa kireet gochuudhaan tokkoffaa ofii keetiifis ijaaramaa deemta. Lammaffaa isas ittiin dagachaa deemta yookiin ishiis ittiin dagachaa deemta jechaadha. Kanaafuu inni lammaffaan kana, inni sadaffaan immoo kanaanis hin dhufne yoo ta'e inni sadaffaan jireenya mataa keetii eegali. Jireenya mataa keetii eegali gaafa sin jedhu aarii isaatiin darbitee waan hin taane keessa galtaa yookiin jireenya kee balleessitaa otoo hin ta'in bakka namoota wajjiniin hiriyoota baafachuudhaan wantoota adda addaa gochuudhaan rileeshnshiippiin biraa eegaluudhaan gaafa akkas jedhu tokkumaan utaaltee waan biraa keessa galtaa otoo hin ta'in tokkoffaa isatti hin raafatta, lammaffaa jireenya mataa keetii eegaltaa, sadaffaa isa inaafsistaa jechaadha. Nama san wajjiniin garuu waan biraa keessa galii yookiin waan biraa ta'ee miti. Dursa yoo danda'ame isa inaafsisuudhaaf itti fayyadamta. Namatti fayyadamtu sanis garuu miidhuu hin qabdu. Yoo isa inaafsisuudhaaf itti fayyadamuudhaaf ta'e nama san baay'istee akka inni booda inni si jaalatee waan biraa ofitti hin finne inumayyuu ta'e taanaan isattuu himte kana kanaaf hiriyaan akkanaa nan qaba garuu waan akkanatti kooree natti boonee kallattiin isatti hin deebisu immoo isa inaafsisuudhaan ana biras namni jira jechuudhaan itti fayyadamta. Didame taanaan immoo namoota kasi barbaadan haadha takka jala sagali jedhama. Akkuma ati ishii barbaaddee dhabde yookiin akkuma ati isa barbaaddee dhabde simmoo kan si barbaadu jira. Inumayyuu kanatti guyyaa tokko garagartee ilaalle kan akka ati madaabiitti lakkoofte warqeen si arga jiraachuu danda'a. Kanaafuu nama san dhiiste rileeshnshiippii bareedaa argachuu dandeessa waan ta'eef hin taane hoo ta'e nama adda bira atis gatamtuu miti meeshaa baay'isawee namni uumama isaatirraa kaasee waan ofii gate gaafa namni jalaa kaasu hin jaalatu. Hin argitu. Namni sun akka ati miidhamtu doo beeku, akka ati jeeqamtu doo beeku si gatee deemeera. Yookiin si gattee deemteetti faayidaa laalteetti. Kanaafuu atis immoo boorra nyakamuurra, of miidhuurra, of madeessuurra ejjennoo mataa keetii fudhattee laayifii mataa keetii eegaluu qabda jechaadha. Kanaafuu dhugumaan isiniin jedha waan kana sadeenitti fayyadamtanitti yoo ta'e nama muuxannoo isaa qaburraa kitaabarraa waan addaa kanarraa kanan isinii fide waan ta'eefu itti fayyadamtu, itti barattu. Viidiyoo kana jaalattanitti yoo ta'e namoota adda biraa akka ga'u sheerii gochuun dagatina. Subscribe immoo godhaa. Subscribe. Odoon haasa'umti nan isinitti haasa'u kun har'atti isinitti tolu baate guyyaa tokko dhama keessaa argattu. Itti fayyadamtu. Anas na cinaa jiraachuu keessa mul'istu. Subscribe gochuu hin dagatina. Kana baay'een isin kabajaa, baay'een isin jaaladhaa. Turtii gaarii.